Seera jechuun seera kabachiisuu jechuun akka guyyaa har'aa kana namoota kanatti murtiin du'aa kenname seerri Itoophiyaa keessatti dalagee jira, hojjetee jira jechuun nama boonsa jechuudha. Guyyaa har'aa dhugaa dubbachuuf jennaan ani akka malee gammade jechuudha. Maaliif yoo jettanii seerri akka kanatti nama lubbuu namaatti taphatu, nama ilmoo xixiqqoo akka kanatti taphatu, sanuu nama ofiisaa dahee ka'ee ilmoosaa lubbuu baasutti gaafa deebi'eeti murtiin akka kanaa kennamuu fi caala wanti nama boonsu jira. Dhugaa Waaqayyo murtiin kun itti fufee otoo walirraan citiin otoo akka kana ta'ee ani baay'een gammada, biyya koottis baay'een gammada, Itoophiyaattis baay'een gammada jechuudha. Dhugaa dubbachuuf akka har'aa nama boonseen beeku seerri Itoophiyaa keessa jiru akka har'aa na gammachiiseen beeku karaa koo. Isin garuu maal jettu? Nagaan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jedha. Egaa akkuma beekamu jechuudha guyyaa har'aa murtii namoota kanatti kenname jechuudha. Magaala Dirree Dawaa keessatti yeroo darbee akkuma beektanii mucayyoo xiqqishuu kana jechuudha. Haati ishee kunoo ishuma amma namicha kana bira dhaabbattu kana jechuudha. Haati mucayyoo kana ishuma kana jechuudha. Haadhuma deessedha jechuudha. Isheen kun haadhuma deesse, isheen mataa isheerra shaarbii qabdu kun namicha wajjin dhaabattu kun jechuudha. Namichi kun immoo abbaa manaa haadha mucayyoo kanaati jechuudha. Mucayyoo kanaaf immoo namichi kun maalitti oola? Abbaa biddeenaati. Mucayyoo kanaaf haadhuma deesse, haadhuma ji'a 9 garaatti baattee deessedha jechuudha. Naman biraatti heerumtee haati mucayyoo kanaa dura naman biraatti akkuma gaa'ila dhaabbattee nama biraa wajjiniin gaa'ila dhaabbattee kaatee mucayyoo kana deessee yeroo booda abbaa mucayyoo kanaarraa adda baatee jechuudha. Adda baatee gaa'illi isaanii diigamee jechuudha. Erga gaa'illi isaanii diigamee yeroo booda magaala Dirree Dawaa keessatti namicha bukkee dhaabbattu kana wajjiniin gaa'ila deebitee lammaffaa dhaabbattee jechuudha. Erga lammaffaa gaa'ila dhaabbatteeti mucayyoon kun umuriin ishii waggaa 11 jechuudha. Kutaa 5 baratti. Namichi kun mucayyoo waggaa 11 haadha ishee fuudhee ka'ee deebi'eetiin immoo mucayyoo xiqqoo kana faana immoo bilginnaa gaggeessaa jechuudha. Waliin quunnamtii godhaa jechuudha. Yeroo waliin quunnamtii godhu mucaa xiqqishuu kana haatis ageessee akkam mucaakoo kana goota, maaliif kana goota jechuu dhiisuurraan kan malte waliin taate inni gocha suukkaneessaa kana mucaa xiqqishuu kanarratti raawwata. Ishiinis immoo isa gargaarte akka mucayyoon kun duutullee ni taasifte jechuudha. Sanumaan otoo jiraniiti mana barumsaatti dhaqxee abbaan biddeenaa kiyya akkas na godha akkas jettee himatte jechuudha. Himachaa deemte. Gaafa himachaa deemtu dubbii mimmiliqee nama ollaa nama naannaa hawaasa ga'uu jalqabe jechuudha. Gaafa kana ga'uu jalqabu intalli kun nu balleessitii lammata manaan baafnu inni mari'atan jechuudha. Lama ta'anii mari'atan. Abbaan biddeenaa fi haatumti deesse jechuudha. Lama ta'anii mari'atanii mucayyoo kana mana barumsaa irraa kutaa 5 keessaa kutanii hambisanii jechuudha. Akka isheen hin baranne taasisan jechuudha. Isan booda akkuma hin baranne kana qofa otoo hin taane mana keessatti hidhanii mucaa kana reebicha hamaatiin aalessaa turan jechuudha. Dafanii lubbuu baasuu otoo hin taane reebichaatiin eelessaa turan jechuudha. Otuma reebanii mucayyoon kun irraa hafuu hin dandeenye lubbuun dabartee jechuudha. Gaafa isheen lubbuudhaan dabartu hawaasni naannoo sana mucayyoon kun akkaataa itti duute hawaasni naannoo sana himuu jalqabe. Mucayyoon kun kana himachaa turte. Garuu immoo boodarra immoo akka reebamtu immoo ni dhageenya ni beekna jechuun hawaasni naannoo sana gaafa isheen duutu hawaasni ba'e. Hanaati iyyuu fi marte, hanaati maluu fi marte kunoo akkasitti ormi gandaa ollaan mucayyoo kanaaf dirmate. Mucayyoon kun duute achumaan marammaraa yookiin immoo fattashaan himamee jarri kun reebamuudhaan amananii jiru jechuudha. Mucaa kana akka lubbuu baasan lama ta'anii reebanii haati deesseefiin abbaan biddeenaa akka lama ta'anii mucaa kana lubbuu baasan amananii jechuudha. Amananii kanumaan gara mucayyoon fuula waaqaa deemtee jirti. Isaan immoo gara mana hidhaa galanii lacheenuu jechuudha. Abbaan mucayyoo kanaan singarramu ni jira dhugaa waaqayyooti. Baay'een keessan viidiyoo dhaggeeffattaniitu ta'uu mala. Viidiyoon suni Amaariffaadha.
Amaariffaatiin himamaa jira murtoo yeroo isaan itti laatan jechuudha. Ji'a muraasa kanan dura argeenye garuu guyyaa har'aa mana murtii addacharratti iyyaatanii haati biddeenaa yakkamtuu tokkoffaa ta'uun abbaan biddeenaa kun immoo haati deesse yakkamtuu tokkoffaa taate abbaan biddeenaa ishiit immoo yakkamaa lammaffaa ta'ee jechuudha. Guyyaa har'aa murtoon du'aa isaaniif kennamee jira jechuudha. Dhugaa Waaqayyo viidiyoo irratti inni hinni dafqe jechuudha. Yeroo isaanii murtoo itti kennanii mana murtii keessatti hidhamtoota murtii du'aa fudhatan baay'ee suura isaaniin argitu walumaan hiriiranii dhaabbataa jiru. Warri kun lamaan fuuldura dhaabbatu. Warri murtii murteessan immoo yeroo itti murteessan isayyuu ija isaa keessa laalti dhugaa Waaqa jiraata. Ija jabaattuu akka isheen ija jabaattu jechuudha. Dubartiin kun yeroo isaan murtii du'aa itti kennan inni dhaabbatee yeroo murtii du'aa aggeeffatu in dafqe jechuudha. Abbaan biddeenaa mucaa kanaa ni dafqa yeroo inni ofirraa xaawwatu isheen immoo isa laalti asii olee isa laalti jechuudha. Ija jabaatti isheen waan akka hin dafqine waan takkallee beqqaanii hin beeku. Ani dhugaa Waaqa dubartii akka kanatti garaa jabaattu agarre waliin dhaabbatanii inni bakka ofirratti kufuu ta'e bakka inni in lallaafe jechuudha. Abbaan biddeenaa sun ni lallaafe yeroo murtii kana fudhatu. Isheen garuu ijji qaanii takka itteenuu irra buune jechuudha. Murtooma ishee fudhatte jechuudha. Amaariffaan murtoon kennamee lamaan isaaniitti akka guyyaa har'aa murtoo du'aa kana kennameefii jira jechuudha. Inni kun mee namoota baay'eetu jechuudha. Ilmoo namaa qabee karaarraa qabee maallaqa fidu jechuudhaan ilmoo namaa qabee ajjeesuudhaan akkuma barbaade lubbuu baasee maal nagooti jechuudhaan tuffii namicha jibba namicharraa qabaniin ilmoo ajjeesuudhaan akkasumallee immoo guddina namaa inaafuudhaan ilmaan namaa inaafuu irratti namoota baay'eetu ilmoo namaa haala kanaan sukkaneessaadhaan ajjeesaa jira jechuudha. Kun immoo keessa dabartee ilmoo ishee sanuu jechuudha. Akkasuma namoota lubbuu nama meeqaatu abame jechuudha. Barana baay'een keessan argitanii jirtu mucaa xixiqqoo ijoollee xixiqqoo kan waggaa 5 kan waggaa 8 kana haala kanaan miidhamaa turan. Ani jechuudha akka mataa kootti dhugaa Waaqayyo du'a namaatti hin gammadu garuu murtiin du'aa namatti murtaa'u hin gammadu haa ta'uyyuu malee jechuudha. Warra inaaffaa ilma namaaf qabu jechuudha. Warra inaaffaa ilmoo namaa warra inaaffaa guddina namaa inaaffaa jireenya ilma namaa irratti inaafanii jireenyi biyya lafaa isaan jibbisiisee jechuudha. Jibbuurraan kan ka'ee lubbuu ilma namaa baasanii aqeen biddeena mangiftii nyaadhaa mootummaan onna qallabaa maaltu na rakkisee achi taa'eetaniin waan mootummaan naa laate nyaadha jedhee lubbuu namaa baasuuf dhugaa Waaqayyo seerri kun itti fufuu qaba jedhee yaadan. Seerri kun ani seera kana akka har'a seera Itoophiyaan jirtu keessa akka har'a gammachuu guddaan natti dhagahamee hin beeku dhugaadha. Maaliif ilmi namaa du'a namaatti hin gammadu. Garuu immoo jechuudha. Mee namni ilmaan akka kanaa nama nyaatee hin quufne nama dhugee hin quufne nama deemee nama uffatee hin quufne nama karaarraa akka kanatti deebisu inaaffaarraa kan ka'e jechuudha. Inaaffaarraa kan ka'e warreen lubbuu namaa akka kanaa galaafatanii fi murtoon akka kanaa bareedaa. Murtoon kun itti fufuu qaba akka hin dhaabbanne jedha. Warra gara kun immoo barumsa guddaadha jechuudha. Maaliif gara fuulduraatti namoota kaayyoo akka kanaa qaban namoota karoora akka kanaa ilmaan namaarratti waan akka kanaa yaadanii fi barumsa guddaa ta'a. Warra aqeen achi taa'ee nyaadhaa biddeena mootummaan nyaadhaa mootummaatu na qallaba warra jedhanii fi barumsa guddaa ta'a jedhee yaada jechuudha. Maaliif yoo jettanii ilmi namaa tokko haala kanaan ilma namaa galaafate ofiisaa immoo booddeerra kana uuma jechuudha. Kanaaf murtoon Itoophiyaa keessatti kanaan murtaa'e murtoo boonsaa murtoo nama gammachiisaadha jechuudha. Murtoon kun namni kamillee jechuudha dhugaa Waaqayyo viidiyoo irratti hojjechuu qabdu. Namni kamillee murtoo bareedaadha itti fufuu qaba. Seerri akka kanaa itti fufuu qaba. Ilmaan bichaatoo hin taane namoota lubbuu baasanitti akka kanaa itti murtaa'e anaan na gammachiisa jechuudha. Namoonni qeeqa qabdan immoo maaliif akkas jettee yaadni kun anaannaan fudhatamne yaada gaarii miti warri jettan garuu komentii jalatti barreessuu dandeessu dhugaa Rabbiiti. Ani garuu
mucayyoo kanaaf baay'een gammade duuteetti sichin deebitu ta'uyyuu malee murtoo kanatti gammadeen jiran siniin jedha. Turtii biraan walitti deebinutti nagaan tura obboleewwan kiyya isin jaaladha isin kabaja uummata qaalii uummata jaalala gaafa seera akka kanatti namatti tolu dhugaa waaqayyoo isinillee akka gammaddan abdii guddaan qaba jechuudha. Warri jiraachuu ilma namaaf gammaddan isinis akka gammaddan isiniin jedha. Viidiyoo biraan walitti deebinutti nagaan tura.